Isin singiriidhaan gara jaarsa kiyyaan deemaa isin maanan guuttanne warri fuune warra noorumne kaana rabbuma darajaa tana naa kenne. Tume wallahi rabbi zige. Ay, ati Sorry isin gargaaru hin danda'u. Ugeessa galdeetta atile. Kamaran godhate. Ganama sulii salaatu gaafa kuwan keenan ture keessatti. Silkii hooddi. Maalan godhe sitti fakkaata ijoollee zuumii kennaa wajjin barannu wayitti jira ijoollee amantaatti dhufteedha. Ayyee. Gaafaan boqonnaan fudhadheen ture zuumiidha ittiin seenne samoona jaarsi koo as jiru jechuudha. Kazaan dheengadda zuumii waan seenu isaan akkanatti hin kofallee akka dubbii dannaa alaan jijjiirreecha maalan jedheen. Assalaamu alaikum jedhee tanan ayyee haa isiniin kun imaanan guuttane dhiifama naa godhaa hin jedheen. Maal enna singiriidha kaan gammaa hin jedheen akka isaan nama faggorreecha dubbii jalaa jijjiirre dafeetoo jechuudha. Zuumee koo. Amma kophaa jirta taa? Kanaaf xawwatu waxaattaa barate. Jaalaa laasii jira inni qoo yaadiqatee uffatee raawwatu giiftii kiyya. Kanaafan silkii fudhadheera. Sadii sinan tanaffasa kaayii. Wayin tanaffasa amma daqiiqaa 5 caalayyuu si biran turu si biraan deema. Wallahi debe. Si biraan deema amma sa'aatiin miti. Banagaraችን ላይ jaarsa qabatteenyaan silkii hangas maratti naa jamtu jubar. Ko jaarsa kanaaf ko mataan kan amma silkiin keenya jaarsa keenya haadha keenya abbaa keenya bu'aa hunda qabattee jirti beekta. Kanaaf sabnan waadha. Silkii malee dhuguma dhuguma namaan bareedu. Wallahi abbaa mana qabanna. Gaaf tokko beektama nama daandii maalan ta'e isti fakkaate. Nagaa qaba bilaakii yaa biibii wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wayyesumee. Eessan naqesti fakkaate araba faana kiloo xarafa Suudi Arabiyaa irraa ka jiru yeroon Dubaay san xarafa Suudi Arabiyaa irraa maal jedhama ayyuu bootan suni fagoodha laal jechuudha Abu Dhabii irraa ayyuu sa'a 3 deemsisa gaaf tokko Yusuf dhageessin. Madaami wajjin deeminaa achi dhaqee tan silkii lamaan qaba beektaa. Silkii tokko kuffiseen firiin dhangara'e. Toora san bakka silkiitti sirreeffadhu hin jiru laa hanga kara chaarjetitti deebinutti jechuudha. Kazaan ammallee takkittiin hafteellee guyyuma takka iskiriiniin dhangala'e boota san kan deemne torbee tokkoof torbee takka guutuu silkii malee sammuun koo nama raate maala faana saba wallaahi qabrii faana sabaa ture si rabbii sodaachuu lakka duudhaaf umriin teenya deemti faan jedheen sabaa ture wallaahi. Silkiitti an jiru torbee guutuu wanta ati sammuu kee duratti hin dhufneetu sammuu kee dura dhufa laa duuniyaan tun xiqqishuudha lakka yaani garaa si balleessa yaani. Al tokko hin ulfaata. Al tokko moo of si yaadachiisa. Silkiin kun al tokko of nu dagachiisa laa. Osoo azaanni boo silkii qabannee salaata fasaati kuchisiisa. Yoo silkiin warqan jirre fakkeenna waa hedduu yaaddasi of yaadatta. Innaa gidduu san garuu yaa cinqatii natti ta'uu malee of hin taajjabisi. Waan hundaa haramitti na deebise gara rabbiitti yaani akka malee yaani jira miti guyyaa qiyaama ofirratti yaadachuutti na deebise si gidduu san. Na ajaa'ibe anaayyuu lakka silkiin kun kana hunda nu miidhallee waan nu fayyadallee qaba waan nu miidhallee qaba. Dhageessa anis sume akka keen ta'e koyyuu sittani maa. Guyyaa tokkaaf dhaggeeffadhu waan ta'e dheengaddamu maal torbeen keenya laamallee summa wallaahi bilbila koo fayyaadhuma akka kana namaaniyyuu magriibiyaan booda bilbiluma osoo laaluu rafiitii na fudhatee bade. Bilbila koo chaarjiirran kaa'e beektaa? Chaarjii argaan irra bulummoo buccuunsi intinaa wayii keessa buuti cabdeetti. Kazaan aniin kan koo osoo rafuu bilbila koo chaarjiirra nama tateedheeraan barri koon cufuuf zeerra furrafu banaa bula. Maaliif ijoolleen gatii jarris ba'anu jennaan wajjiniin bula waan ta'eef hin ba'anii galanii waan ta'eef na rakkisaan cufu bilbila intinaa barricha. Silkii koo fayyaa dhabuu abibti. Silkiin koo argaa jala bu'eera. Bilbila koo nama chaarjiirraa fuudheen chaarjiirra kaadheera silkii koo tatameedheeraan. Hattuun biyya kanatti mana naman galu. Seera jira. Biyya maraatti keessa hattuun hin galu jedhan. An bilbila koo eenyu fuudheera jennee fuudhee. An bilbila koo si bitama bakka eenyu fuudhee jedhamee baay'ee qaalitti dubbatee dakki bojoolleen kun fuudhanu jedhe.
Eenyu fuudhee bilbila koo kanas rankaadhe chaarjera kaadhera fiiteen fudhatee gidduun bade eessa dhaqee bilbilli koo dhaqaa kichedhee naare. Wallahi wajjin hojjedhu jedhee. Kasaan bilbila kan koo dhiisee tarrafee rafiti. Qodaan dhiqneen rafee. Rafiti rafee maal rafeyyuu deebi'ee rafnee cal jedhee tan deemee wanta ta'e fudhadhee bishaan fudhadhee fi akka nama caatii kaamu taa'ee nyaadhaa waan asabaa qalamii wayii jirti daftara fudhadhee maazariidhaan xalayaa barreessa. Kasi nama gooti sirtii malee ka'ummaa. Ummiyyaa sin jaalladha jedha warra balqaaba ijoolleen wasa biyyii ta'e abbaa koo guyyaatiin kan ummi maazariidhaa xalayaa taa'e barreessa. Osoo barreessu asabu barinatu sunde kalite baran ke deme siba deme uji wajja efi debe duhita rafi wallahi akarat de nama waswasa sakino jira enyu tergu fesa kala yasirayu aljade san barese wallahi summa wad ummi yenjada taisen ummi yesin jalla wallahi summa wallahi ka jole zabi taidan Amma na hayyamta yan an deema. Sume ko ayye dem anti jarsi ke jira mun. Brera? Sume ayye ba. Sume ko malkam mishita bifti yene qonjo ya yuni. Ayye qur'ana te fuftan mawjolle raftan. Ibba kesa nake. Malu jedena ibba kesa nake teturi. Turugo basalamino baka isi masala sincewa am bishanin qosan beko bishani si bidan qosan anu baye sodaadha garuu wallahi laazim minanu ma bishantu na kaasnan itti deeme male baye sodaadha isi waan biraa jettani obboleessi kenna kun na ajjeesee ooleen obboleessi kenna kan isin argitan kun baharatti na jiisee oole winimo wallahi billahi abdi isa jecho osoo rabbii kiyyaam dadhe umatakka kan ta'an abdi isa obboleessi kenna baharattu taale akkana daakabee taseeraan daakaa jira ani ilaalan yoo inni ilaalu edaa inni rakkatee obduuba zoora ani ana eegaa jira see maalitti asiitti taree oole aandammoo akkuma haadha faadhate bishaan asii seenee jennaan inshaallah achittaf bishaan ol nama deebisee faa nama ajjeesaami ani seenaan seene bakka dhaka. Maazariin ti amandaati waabeen beektanii miti waabee giddibii. Wallahi akka barbaadde akka qurxummii kanatti jala seentee jala yeroo kun nama fudhatee nama liqimsee jedhe fa hin baafti maazariin tu. Sirriitti jechuudha. Ati eenyu baatare oza baate. Kan biyyaatiif ikkoo kun tokkoon bahara guddaadhaa baraadha faate. Allee ndaa korbaayiso actually. Waabeen beektu ati maa waabeen waabeen asii miti bar leemman torba saddeetu naqabu. Waabeen sun akka gibeeti moo akka jechuun bishaan guddaadha waabeen sun. Gibeeti jechuun waabee giddibii jedhanii bara asii miti abdisan bishaan ciisaa bar bishaan asiitii miti. Anyway satamma waan ofii deemi rakkinaan qabu siilee miti shibir mannaa wali daakii beeku asir baay'ee jira jaarfillee ofaa. Hin deemin. Wallahi laazimaa dhafaate hin deemin. Inni iman deemin bishaan karaa Liibiyaa ansii hima wallahi isa si. Ati yoo deemuu barbaadde bishaan yoo deemuu barbaadde dhafaate qurxummii wayii leenjisi qurxummii wayii. Aldi maafuu hin deema jettee inni yaateen anu amma Liibiyaa yeroo dhufe jechuudha. Waan ofii ani yeroo Liibiyaa dhufuudhaaf yaada jechuudha. Dura baay'ee nama waa'ee Liibiyaa natti dubbatu imayyuu bakka jalaan dhaggeeffadhu ture. Amma ka'ee deeme amma murteessee jechuudha toon dura itti yaadin. Garuu erga sanaa naagala hedduu tokko baay'ee tokko bakka natti dhagahamee ture baay'ee tokkochitti rakkadhisaniifu wallahi ulfaataadha. Bahaara jechuun kan namni osoo si biratti markabni lixee fayyee nyaatamu akkana ilaalaa bira darbitu bar. Markabi akkanatti osoo nu laalu markabi akkanumatti gallixu bakka fayyumti isaa jechuudha fuuldura keessi. Bagar bi keessas baasanii wayis amma alfaa tarfachiisin mettira. Maanu asfaraadha sila nama gana bahara deemu da maani deeme wallahi laazim. Ani Liibiyaa jira. Amuudin qabatanii haadha faate raftu ma waan bishaanii ma ana malee seenaa beekame saabo. Haganaas amma torbee nama live hin dhuftu saaba bishaanii. Bareeda. Kottaa Liibiyaan bareeda jira. Wallahi Liibiyaan bareedaa miti. Wallahi bareedaa miti. Xalaati kiyya kara Liibiyaan deemin garuu an akkas jedha kara kiyyaati wallahi.
Silaa xifaa dallaalaa taate miti. Liibiyaan. Achi osoo garuu Kaayiroon osoo nuti diinni kiyya kaayiroon dhufin jedhaan. Wallahi xalaati haati kiyya faati osoo Liibiyaan. Liibiyaa deemte akkuma tuyyuu jette takka baharallee yaaddu gara biyyaallee galgaluu yaaddu. Achitti dallaalaa taatee dhiiga ilmaan Oromoo achitti gadi dhuudi. Abiibii maal taate ati? An Liibiyaa gasseenee jennaan moo? Achi ilaalee haalli qilleensaa ulfannaan achumatti hafa. Kana jedhaafan hawaalaadhaan biyya jiisi taate. Wallahi Bar achumatti tokkichaan hafee namaata jarattiidhaan saaqa'uu dhiisuu danda'a bar. walii galee jarattiidhaan hojii kiyya seena. Tokkichaan namaata saaqa'uu dhiisuu danda'a rakkoon isaa beektaa amma itti deddeebi'uu jira. Yeroo meeqaffaadhaan baate? Yeroo ja'a. Allahu akbar takbiir. Alhamdulillah tana caaltullee argadhe. Bishaan irra yeroo jaamu. Wallahi Allah shaahideen wallahi si'a ja'a deem. Si'a shan deeme ja'a farra seen. Maaliif yeroo jaamu? Inta isaa kaane yeroo kaan qabamee deebi'aa yeroo kaan karaatti waan Masritti badii baay'ee balleessuun noorta. Sanii fi miti obboleessoo. Ani beekta Liibiyaarraan iyyuu miti ka seeneyyuu Tuunisiyaarraan seeneyyuu an Liibiyaarraan inta saakkaane si'a lama mokkoreen didee Tuunisiyaa seenee achi booda achirraan dammoo si'a afur mokkoree achirraan seenee jechuudha. Tuunisiirraa si'a afur moo? Yaa Tuunisiirraan si'a afur mokkore Liibiyaarraan si'a lama. Hagatuu wal dhabdan nama wayite. Anta biyya an deeme maraayyuu deddeemtee jirte obboleettiin teenne. Achirraan deeme amma wallahi nama hedduu nama wajjin magaazina fa'i keessa turre Namni sibiraa dhumate hin jiru. jechuun markaba ani keessa jiru osoo hin taane ka dudduuba kiyya jiru keessaa gooddinyooti kan namni ani beeku namni waliin turre ka du'antu jira. Maqaa rabbiitiin dhiqame tokkollee rabbii jedhaatii waa ofii taana fuuyisaa illee ni fuuta rabbiin gara keeriin qabu saaba malee jira saaba akkana wallahi. Ati waan ofii fitinaadha kaa maal godharree fitinaadha carraanii akkasuma akkas nama goote maaliif garuu hayyoo kiyyaaf jedheeni maaliif haadha faatee kan dhale ittiin jedhamu akka meeshaa Allah ottee jedhee. fuuyisaa beeta wallahi. Anyways maanni beeta imagine amma osoo Maammadoon tokko tokko kan jiruun halkaa fi iddoo kanatu deema. Badru ati meeqa mokkorte? afurii sin afur fayyuma sadaffa baay'ee saaba. Itoophiyaa irraa kaa'ati. Yemen Itoophiyaa afur shan kan jedhamu kun bar baharan deemtaa poolisiin si qabaa in deebita inni dhamta. Mana hidhaatii baatee ammallee ganzaba walii qabattee deemtee mokkorte. Poolisiin si qaba hin deebita. Ammallee mokkorte. Poolisiin si qaba hin deebita. Maallaquma kana cabachabdee macarrashaarra akkasiin namaatti sakka. Poolisii qofa fa'i miti bar rakkoo nama intinaan fa'i karaatti tabalaasha amma gaafa ji'a ja'affaa keessa jechuudha 2023 namni baay'een bakka meeditiraaniyaa sanatti dhume sana argite. Wanti sunillee akka addunyaatti baay'ee gadhiisaa turan gaafa sana nullee viidiyoo guyyaan waraabanii turan nuuyyuu gadhiifamne. Gaafa san nuti dammoo Tuunisii deebine Tuunisii seenne nuti. Gaaf kam meettisil? Markaba keenyatu hafe gaafa san nuti intinaadhaan jirra. Boottiidhaan. No 2023 ji'a ja'affaa keessa. Kawannaa itti yaara buleettiin teenna. Gizee walitti tokko san tokko gizee san neeta? Waggaa darbe kana jechuun nama baay'eetu dhume guyyaa gaafa sanaa. Gaaf dooniin gubate jettamoo gaaf walitti tokko. No. Markabi tokko nama 600 baadhatee nama 600 ka jiru. Meeditiraaniyaa keessatti hin garagalleen dhumanne namni sun. Yaa dhagayeera. Kan biraallee yoo xiqqaate nama 1000 meeqa dhume gaafa san. Guyyaa gaafa sanii nullee guyyaa gaafa sanii bishaan irra jira. Nullee bakka sanaa zoorree deebine Tuunisiyaa seenne jechuudha. Bakka jarritti dhuman sanarraa. Baga rabbi si baase tullee isaa dhafaa jedhe yaada waan akkaan naaseen please. Amma silaa maal inni fakkana dhumiinsa kana ga'e maal inni fakkeenyaaf jechuun rakkina dooniin sun qabu moo rakkina shufeeraati moo kun bahee kakuu. No bishaani. Haadha faate bishaantu sitti karaa kanumatti deemaa nagaadhumarra deemaa jirtu bishaan bakkuma inni sitti dhufu hin beektu. Bakka ammuma ka'ee bishaan guddaan kun dammoo hedduu ulfaata. Sila makiinaa wayii seetamu ati doonii alfaatee rakkina shufeeraati moo rakkina dooniiti ga'eettu bahararra deemaa bara. Argee bara fakkeenyaaf
Dooniin kun asin liqeeffamee kun kakaraa san kute inuma kutee deema. Ka isa duubaan dhufu ni liqeeffama. Qadara. Bishaan yaa qadaran jedha bishaantu sitti ka'a karaatti jechuudha. Caaltii wanni godhe ammoonni godhe. Ijoollee liibartoolee baay'ee Miira keessa seentee jirti caaltuun obboleettiin Dhiisii inshallah guyyaa tokko ani Dhiisaa interviisii dhiisaa ishee naasuu sooshaal bakka. miidiyaa anas sooshaal miidiyaa kan interviisii godhan dubbattaa. Akkam. Bishaan saaltoo ni qabaasa jedha tokko. Saaltoo maali? Bannee qaba malee saaltoo ajaa'ibaa qaba bishaan. Saaltoo maali? Wallahi saaltoo ajaa'ibaa qaba. Yogidda. Saaltoon maa inni beektaa? Yogidda. Saaltoo jechuun like karaa wayita akkana deemtu waan gudaan guddoo waan akka irraan utaa waan bahaari saaltoo Akka fakkeenya karaa makiinaa kana jechuudha. dambalii yaa akka karaa makiinaa wayita jidduutti faa akka makiinaa ispiidii qannasu faa goggodhan tokko hin jiru. Waan akkasiisan qaba yaa dambaliidha. Dambalii ajaa'ibaa qaba bahaarri saaltoo ni Bishaan qaba. biyya keenyattuu dambalii hin qabamaa. Das siraa garuu guddaa si ol tartee gammalee gaddeebitee jechuudha. Ani guyyaa wanta takka jedhee yaabbadhe. Dura yaabbadhe beektaa bakka markabni akkana hojjettu san dooniin akkana wayita dooniin godhattee gaa jettu. Wallaahi billaahi shaadaa dhibbaa ol qabadheeraan. Adda dooniin akkana godhattu. Beelee badana mana keekii tana guuradhee. Itoophiyaa irraa xiyyaaraan seenuun ni danda'ama. Sila beela maaliin nama dhaga'ama si bishaan sanarratti ofii. Anin beelaa. Ani laal karaa bishaanii kana guyyaan abdii kutadhe gaafa kan beekta gaafa namichi taa'ee nama nyaadhe jedhe san. Piingoo moo? Maal yaada beektaa osoo yaadillee bargiisee tokko akkanumatti taa'ee kuufama kiyya kana duruunfadhe osoo achirratti an hafee tokko na biratti hafee akka namicha sanii na nyaatee hooyi. Ati nama si nyaatutti si garramaa si nyaateetu iyyuu osoo tarrafeen jettu ati maal taate sida bulii 10 moo bulii 10 wayii achirra ture obboleessi kenna. Habiibi sun na argannaan na keessa